مسلم ما نكاه عذري ما نكات وغني ما نكاون اسلام ما نكاه يوردال باچو بمنتاو بمنتاو masih jauh kanan. Ya Rabbi fe masumman ki yasbira hata alakan ki yasbira hata namni lena jibbu atinan jibbin namni maqalle natti baasu kattin baasin hadis garu ana caala be kan darasa isani mali jenna nama gari Rabbi ilmi kenneen dubbatin jedhin cufeefan dubbateen danda'u nama gari Rabbi ilmi kennee ammoo dubbatee dubbiin isaa sun haasawa isaa sun nama biratti fudhataman qabu sheekuma kana jedha namni gari daa'onutti dheeresse jedha himmi'aawu namni gari ammoo tiniin olaal ilmi illee itti kennee Rabbiin haasawa isaa kana mi'eesseet afaan namaa mara keessatti kinoo jaalatameet Rabbi bidallee kiinu akkasitti Rabbiin sadarkaa isaa ol fuudheet hawaasni hedduu irratti jaalatameet akkanatti Rabbi sadarkaa isaa ol fuudha yoo inni Rabbii ta'e hadiisni Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam yoo Rabbi gabricha ofii jaalate naadaa ilaa Jibriilitti lallaba jedha yaa Jibriil ane baluun jaaladhe atillee jaaladhu warri samiillee haa jaalatu fatuuta ulahul qabuun ardi jaalalli ardii keessa gabbuutii warri ardiillee ni jaalata jedha ati yoo baate Rabbi sii ta'a yoo Rabbii dhaabatte Rabbi sii dhaabataa mee dalaga makee keessatti na argi keessaa baasi dhageetti keessaa ani namni feemas inaan jedhe namni hedduun feemasummaa argate nama biratti beekame nama biratti beekame jedhe xiqqoo ammoo ujbiin itti dhagayama uftuulummaa wayii namatti dhagama waan san uf gadi cabsi Rabbiif jecha uf diqabsi Rabbitu sadarkaa kana naa godhe jedhe ani sadarkaa kana ofiin hin goone Rabbii sadarkaa kana na mul'ise na dhoysutullee mala Rabbii na dubbachiise na callisiisutullee mala yaa Rabbi simannaa godhe jedhe shukrii galchuun barbaachisaadha kanaaf Usmaanii kiyya Rabbiin sadarkaa kana nu geesse ammallee nu haa dabalu keessumaa Rabbiitti dalaga kenna keessumaa Rabbii haa taatu yoo ati Rabbii taatu wallahi mana ankiru kana asiin bishaan baasi yoo jedhe Rabbi bishaan naa baasa maal jette ati asiin bishaan hin baasa yoo Rabbiin kadhatteetiniif Rabbi yoo taate kanaaf hawaasa kiyya maraallee Rabbi kadhataa jira himimmaan lafan bu'u wallahi Rabbiin bira ol yoollee teenna maraa du'aa'ida kadhannee jirra ati Rabbii ta'a Rabbi jechuu barbaade Usmaanii gabaabinumatti. Ayyee sheekaa kennan mallee Rabbi isin haa milkeessu Rabbi darajaa teessa ol isin haa fuudhu ilmaanii fi duniyaanillee Rabbi isin haa badhaasu ammallee hawaasni kenna waan guddaa isinirraa eega dhaaltuun olumaayii duraanii warruma akka keessan har'a karaa diin kanarra jiru karaa ilmii kanarra jiru jaahilli homaayyuu fayyaduu hin danda'u ammas wanti guddaan hawaasni kun isinirraa eegu darsii dura jalqabdan barsiisummaa dura jalqabdan haala gaariidhaan gatteettanii akka gaariitti hawaasa kana haa fayyattanii isinirraa feena Rabbi fayyaa isinii kennee umrii isin haa dheeressu akkasuma ammallee mee waa'ee warra makkaa irraallee namoota akka Ustaaz Kamal ka yeroo raasatti ilaalan namni martinuu nama badaase waan nama san qaamaan beeka simannaan mee isaan isinii godhan maal fakkaatame haala gaarii waliin turtanii argee jira nama san dhugaa dubbachuuf magaalaa takka keessa waliin guddannee nama gaarii namuma namni tuttuqeetiin waan badaa afaanii baasu malee nama ammeenya tokko hin qabne kana mee isinillee argitanii jirtan ragaa bahuudhaa dandeettu mee simannaan makkatti isinii godhame hawaasa haasawa kiyya dubbatu keessatti Rabbi dhugaan haa dubbachiisu kongora kana haa dabru amma maqaa hedduu qabnaa sheekummatullee jira hajjummatullee jira beeyti jira dhaabatanii namni kalaama dabsuun hin ta'u alhamdulillahi faaruun ka Rabbiitii ittiin haa deddeebisu jedha hedduu wallahi awwalan namni simadhaan sheekaa soome roobe simadhaa akka gaarii simadhaame Oromoo itti fufa awwalan namni galata galchuuf Rabbii kiyya alhamdulillahi eegana ammoo nama ganda sanna dhaabe Muktaarii Harargee jannata keessatti Rabbi walitti haa qabu. Amiin amiin amiin. Bira kadhadhe Madiinaa wayita bu'u isumaa kadhadhe. Anaafi Muktaarii jannata keessatti Rabbi walitti haa qabu. Yeroo ammaa kana namni birrii kana baasu abbaanuu ilmaan kennu birrii haganaa miliyoona gimmaash. Namni gariin kama inni baase haara sila fayyaa qabaa jiru. Sila namtichi hagana qabu fayyaa qabaa jiru. Maal godha fayyaan qabu? Namni kun eessa laal? Ustaazota biyya isaa Harargee hedduu jira ulamaa'ii biyya sanii maan oofin diiniif na jaalata Rabbi isaa haa ilmaan isaa keessa barakatti haa kaahu hin jedha makkaan na dhaabuu waa hedduu
واحد أجيب أرجع واحد ربين سبك يلين أرجع سيسه وان سب نكية كيس جرول له أرجع أكثر وان كرت في إرّا سبك يا كرت ما لجنة دلعا أجيب دلعا مو أرجع وما تكية سبك أجيب يبوتني ميدا مو أرجع وف أبو البلد والله مر إيمان سيدنا ركعت إمام بوسا يا رب مزدلفة عرفت يا ربي سمعنا نم سمعت كيسا توكو أكاد مكارو كمال كينجي كمال نبي كنا والفيد كوريتش كينجي كمال أكنام نياسيرا سوشيال ميديا رالالو كنامتي هدو نمني نما كنا تجاهلات كينجي كمال يوجد نمي هما دبّت nama dukkubsate kingi kamal akkam goona anatu makiinaa kiyyaan geesse. Sheeka wayiitii akkam goona anatu deema. Sheeka wayiitii birriin dhuftee akkam goona anatu fuudhee geessaaf. Mee anaa kana dhukkuba akkam goota achuman na eegaa nama buufadhee dhufa ana isin geesse. Birrii filaa waa hima godha. Akkana jira kingi kamal. Yaa nama badellee walitti deebisa. Sokeetini nama wayiitu badee abboo walirraa gargar bayanii kootu nuu beeksisi hayyee. Maaliree ani rabbumarratti herrega dhaqsara. Makiinaanis ilaaltamtuni makiinaan haarawaami makiinaan mooftu. Rabbiin isinatti haabitu jedhaan jedhe abboo. Ani nama ittiin geessaa du'aayi naa godhaa jedhe. Awoo Oromoo baay'ee jira saba baay'ee jira. Ati waan dalagattu kana abbootiin hin dubbatini rabbi yaa rabbi simaa fi jedhimme rabbi akkasiin taane argitaa kamaali yoo jeen kamaan namni gariin abbootiin afaaniin dubbatu afaan namaa kana laala keessi isaa sharriin qabu badummaan qabu nama gaarii wallahi rabbiin abbootiin katmi isaa rabbi haa tolchu nama gaarii nama keessaboo namni fageesseetiin jedhe afaan namaati yoo namni batiin namarraa argamte afaan namaa waa hedduu koomantii itti barreesseet hedduu abbootiin nama jiru kanallee ajjeesa namni Hedduu kamalii kana duraan namni baay'ee ajjeese isimaa jiru inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jedhaniin kamaaliin nabbo. Isumaa jiru kana bara suuraa isaa inna lillahi wa inna ilayhi gadi deebisanii fa'a. Nama kenna osoo ammootiin reeffa biraatu torba gaggara galcha jedhanii du'aayii kadhatanii fi qajeelluma isaa kadhatanii dogongora isaa dhiisii fi yaa rabbi jedhanii nullee mucuca qabnaa dogongora qabna. Dogongorri teennaa baay'ee yaa rabbi. Zalalli kennaa baay'ee yaa rabbi. Isaallee dhiisi nullee dhiise soo jedhanii waa bareeda. Namni ammoo yeroo hedduu ajandaa ka'uumu maali? Haasa'uma namaa namni jedhuun kana. Osoo namni waan gaarii itti haasa'e innillee gaarummaa ammootiin hin dabalataa deema. Akka namni badii irratti yaadee, akka namni koomantii itti barreessee, akka namni mataa gad deebiseef silaa irra kamaal sheeka tokko ta'u. Gaarummaa isaa argee garaana nyaatee du'aayii kadhadhee fi hedduu nama ammootiin wallaahi jabeeffamuudha qabu. Bira dhaabadhaa nama kenna ammoo koomantii hin taanellee ittiin katabinaa. Qajeellumni rabbii kenna harka jirtii nama harka hin jirtu katmii nama hedduu ammootiin rabbiin awwala tolcheetiin akira ka balleessu jira ka awwala balleessee akira tolchu jira qajeellumni harka namaa tokko hin jirtu harka rabbii jirtii hanga dandeettaniin qajeelluma kadhadhaa fi illee kadhadhaa malee yoo dadhabdan ammoo caqqisaa koomantii hin taane namatti hin katabinaa namni kenna ammoo gariin wal keessa jira ka qara'ee hin qara'intu jira ka xiqqoo qara'ee jira ka baay'ee qara'ee jira. Nama ammoo amma islaamummaa waa xiqqoo irraa beeku kana koomantii hin taanee fi gaggara galchitanii yoo jedhan waan biraatti dabalu. Isinii galii kanaaf ammoo nama kenna taan osoo deemnee wal qabannee jechuudha barbaade umrii isaa rabbi haa dheerissu ammallee jechuu barbaade. Amiin. Galatooma ishee akka kennan mallee gaafilee biraa isinii qaba. Dhugaa dubbachuuf ka Ustaaz Kamal kun Kingi Kamal wallahi rabbiin afaan isaatiillee waan hamtuu hin baasin amma boodallee. Dhugaa namni hedduu yoo lafa san dhaqee galu wallahi uma isaa dubbata akka ittiin nama jala dhaabatee nama kaddamu namni biyya namaa keessatti hagas takka yeroo namaa kennee nama kaddamu waan guddaa ammoo hawaasa kenna kana yeroo tokko waan hin beeku ani dhiyoo tan amma kenni geemii taphateen wallahi mallaqa namni hawaasnummaan kenna ofumaa kenneef san riippoorti godhanii mallaqa waliin tiktokii isaa guddaa san jalaa cufsiisanii. Wanni akkanaa kana walirra raawwachuun hawaasa kenna hin barbaachisu. Rabbi nu haa qajeelchu nu mara. Meeshee kaa kenna. Asin dura hajjii kana keessatti namni kenna hedduu miidhamee jira. Akkaataan simannaa hujjaaja baay'ee gadi bu'aa ture. Mee kabara kanaa kun akkam ture mee sanirraa mee keessummeessaan haalli qabiinsa hujjaajaa kun maal fakkaata mee Makka keessatti illee biyyarraa kaasee haga biyya san geettanii galtanitti mee maal fakkaata
kanarraallee nu dubbadhaa mee sheeka kee. Wallahi wanti kun hedduudha bal'isnee yoo na kayaannu taate majlisni amma isin argitan kunillee daa'imaa jira nama daa'imummaa lafaa ol kahaadha jiru. Waa'ee dogongorullee dogongora san keessaa nummaanuu sooshaal miidiyaa wayita deemne dogongora irraa waa baran. Namni keenya dogongoru jechuun hin dandayamu. Haa ta'u ammoo duniin kabara duraanii irra kabara kanaa wayi. Akka dubbachuudhaaf nama wayiitu harka keessatti ol ka'ee du'aayii nuu godhi jedhanii ni beekaa wayiiti. Ani sheekajjii illee beeku. Ummata keenya waggaa 21 makkaa kana ture. Cinqaa keessa dabre warri hajjii kennanii beeynaa barana. Hajjiin hajjii rasuula rabbii gaattamtan nuun jedhe akkamitti jenneen. Allahu akbar. Gool irraa mootinii wayita kaatan achirraa madiinaa buutanii madiinaa ammoo teettanii achii wayita dhuftan rasuulli rabbii zaluleefaa irraa arramate isinillee zaluleefaa irraa arramattan nuun jedhe. Dhugaa jenneen. Allah. Wayita achii dhuftan ammootiniin yaa makkaa xawaaftaniitiniin akkasitti jettanii makkaan xawaaftanii qawaafa quduumaa xawaaftanii teettanii eegana ammootinii dalagaa rasuulli rabbii dalage kulli ammootinii fuuldura akkanatti dalaydanii ajjiin baranaa jedhe tama sheekajjiiti sheekajjii tama sheekajjiiti jedhe barana ajjiin tama sheekajjiiti jedhe sanan hin beekulle mee du'aayii goonaaf harka ol qabadhaa jedhe namni garii gara biraatti illee nama ajjiin tama sheekajjiiti jedhe ajjiin baranaa tama sheekajjiiti jedhe hin argitanii jedhe nama kennu fooqii 11 12 13 irra gala jedhe abboo cirra taa'aa jedhe abboo fooqii 14 irra gala jedhe alhamdulillahi kana jedhaa namni kenna duraan minibaasii qabu lukaan haramatti yaa har'a minibaasii yaatan jedhe kanallee galata galchaadha jedhe alhamdulillahi jennee sheekajjiillee du'aayii gooneet du'aayii kana waltarree yaa rabbi majlisa ammalleetiin hin nuugoo duraan jedhe qaallichi sun islaamummaan kun eessa akka jirtu inni jiboo turte jedhe har'a paarlaamatti deebite jedhe qaallichi abboo islaamummaa tanallee kadhanna nama achi taa'e nama kennallee kadhanna nama kenna nama achi jirullee beeytanii yaa saba Oromootti achi jira nama hedduu achii qabna ulamaa hedduu jira saba Oromootti achi jira nama hedduutu ammootiin nama saba Oromoo kana achi dhiigan taane laalutu jira nuti waan isaan dogoggoranillee ifatti baafnee akkana osoo hin jedhin waan akkanallee hin jirti jennee keessaa wal qabanna karaa kanatu nu qilleesse sooshaal miidiyaa irra yaanee waa xiqqoo arginu waa walii dubbanna waan keessaa wal gorfatu asirratti dubbatantu jira ammaaf ammootiin nama kenna ka dogongorellee dogongora isaatti bihaa dhiisuufi ka ammoo islaamummaa rabbii umrii isaa haqqayu sheekajjiillee rabbii umrii amaana jedhaa kasitti du'aayii hedduun jirra gurfaan kenna ulamaa amaan guutame dukkanni nu jirru ulamaa hedduu ka amaaranyaan Addis Ababaa keessatti ulamaa hedduutu jira anillee akka sheekar sadarkaa naa kenna du'aayii wayii naa kenna sheekaroo beetullee nu keessa jira jedhe namni nama beekaa isaaniillee jedhanii kana maraa du'aayii kadhanneet waan ijoollee teessa mana hidhaa jirtuuf Liibiyaa jirtuufi ta Kaayiroo jirtuufi ta ammallee Suudaanii jirtuufi ta Naayiroobii jirtullee yaa rabbi jennee akkasitti du'aayii majlisa kennallee du'aayii kadhannee ammas majlisa kenna kana rabbiin ammootiniin nama ammallee caala islaamummaaf dalagu rabbii haa godhu yoo waan galateeffatan rabbi namaa dabala bara mara booyuu miti umaan taane bara mara akkana taane bara mara akkana taane hin jeyna hiyyummaa hin himatina yaa rabbi bara batte akkam har'a akkam rabbiin ammootiin majlisni kun ammootiin yoom gadhaabate kalee gadhaabate kalema gadhaabatee yaada nama dhuunfaa maraa guutuu hin dandayu yaada dhuunfaa maraa guutuu hin dandayu kanaaf ammoo nama kenna jala ammootiin maal godhuudha qabna nuti warra majlisa jiru san dogongora isaallee nama akkam deebisa nama sheekaa nama ammoo karaa keessaati yoo dogongorellee waan akkanaati bakka kana sirreeffadhaa jedhan namni ammoo inni rabbii hin qabne nama oduuluun hin barbaachisu har'a hojjaajonni kenna miidhamee waan akkanaati jechuu osoo hin ta'in mara namaa fedhii namaa guutuu hin danda'u warra gadi dhaabate gad dhaabatuu kana ammoo jijjiirama hedduutu jira miidhama jiru sanillee adadumaan fooyya'aa deema
Rabbiin ammoo nuti ammoo nama san dhaabu Rabbiin waa godhu. Nuti nama kan hoogganaa deemu Rabbiin waa godhu. Karaa hoogganaa ammallee ta'e waan bara waggaa lammeessa waggaa saddeessa hojjaajonni keenya ta'e nama haganaa malee hin deemtan hin jenneeni. Namni keenya farda gurguratee harree gurguratee waggaa sadeeffatu warraa hin deema jedhanii mazaggabamee nama meeqa imimmaan buusee kan nama 1000 malee deemuun hin danda'amu jedhanii har'a ammoo laal ammoo nama bakka inni jiru laal fooqii inni irra qubate laal minibaasii inni deemuun laal kana caala Rabbi nuu haa dabalu jedha Rabbi nuu dabala nama isa jiru warra hojjechoota warra isa jiru mara Rabbiin nuu haa tiisu guddina isaanii Rabbiin irra haa dabalu jedha. Haganuma jedhaan du'aaf malee miidhama akkana miidhamne maalii taaneen dalagaa isaan dalaganii wal bira laalaala. Miidhamnummaan dalagaa isaan irra jiranii sadarkaa isaan amma olkoraa jiran kana laala. Olkoraa jiran amma kana olkoraa jiranii bira haa dhaaban yaa hagana jedha Usmaan. Ayee sheekaa kenna ulfaadha galatooma yeroo nu kennitaniifillee amma salaan illee gahaa jira nu biraallee dhumarra waan dhaamattan yoo qabaattan dhaamadhaati kanumaan gargar haa baanu isin biraallee salaan ni ga'e si'a Rabbiin isin haa tiisu Rabbi umrii isin haa dheeressu haftee umrii keessanii keessa Rabbi barakaa nu haa kaayu jabaadha amma boodallee waa guddaa isinirraa eeynaa umrii dargaggummaa kanaan sirritti daa'ii hawaasa kana fayyadu ta'uudhaaf akka uduratti illee jabaattanii hojjettan abdii isinirraa qabna nullee akka dargaggoota amma kana namoota amma jiruutitti waan dandeenyu cufan isin cinaa jirra nu jabaadha jedhaa dhaamsa dhumaa yoo qabaattan dhaamadhaati kanumaan xumurreetiin irraa baana inshallah. Dhaamsi dhumaa yoo ka jiraatu ta'ee amma waa sadii qabna waa sadii Rabbi nuu kenne alhamdulillah ilmi xiqqoon yoo taate nurra jirti soddaallee fuune intala of jalaa qabna. Hajjiin tiyya qulqulluu ta'uun hajjiin tiyya akka gaafa haadha kiyya keessaa gabbu'eetti deebi'uun dhaabata kiyya teessuma kiyya anatu laallata. Nama kiyya hin fayyada jedheetiniin karoora baafadhee kinoo karoora qaba. Manuma kiyya kanatti ammoo seenaa nabii sa'aatii itti godheetiniin seenaa nabii guyyaa itti godhee haala namaa toluun FB irratti kenna. Gama tiktookiitiin muktasara akka ammootiniin she'ana waarsanitti manuma kiyyatti muktasara kitaaba nama qaraasisa jedhee gama tiktookiitiin kaayoo guddaadha qaba. Kanaaf mucuca duraan darbine san darbiirra nu haa dabru kabajaa abbatu ofirratti qabata. Namni nama diin jedhee fuulduratti ilaala nama diin kanarraa waa hedduutu eegama. Mucuca isaa xiqqoo tana haasawa isaa xiqqoo tana fuudhaniitiin waa hedduu sharafanii saniif ammoo haasawa kennallee tolfatuun barbaachisaa dhaabata kennallee tolfatuun barbaachisaadha. Suni dhaamsa kiyyaa. Hawaasa kiyya hanga gaafa jiruu hin fayyadaa garuu hin na keessa jirtu waan baradheerraa isin barsiisa jechuudha yaada. Itti aansuudhaan dhumti kalaama kiyyaa ani dhalataa magaalaa Roobeellee ta'uu gosti kiyya Gidaaja. Magaalaa Roobee naannoo Roobee jedhamutti dhaladhee Roobee barbaaddee natti dhufte. Ani tolli hin dhufne saayikiliidha. Nama wayii tureef keessummummaa natti dhufee maanguddoo irraa waa baratanii gosa tiyya Gidaaja irraa waa dubbatee xiqqoo irraa waa barreeffate. Daqiiqaa lamaaf waan nama ajaa'ibu wayii natti ani gosti tiyya Gidaaja. Rabbiin ammoo tiniin ummata duraaniitii fi ummata ammaa kana yoo wal bira qabnee ka jennu taate ummanni duraanii shirkiillee qabaatu wal jaalata ummata itti ol seenanii tiniin aanan irraa dhugan. Ummata ammoo jegna dhiirummaa qaba. Namni ammoo tiniin akka biyyaatti kulliin nama tokko sodaatu. Jegnummaallee qabaa, fayyaalummaallee qabaa. San keessaa ani isinitti himuun seenaa wayii irraa barreeffadhee reefu ol seenanii bayanii seenaan ani irraa barreeffadhee ani gosti tiyya Gidaaja. Gidaajaan tun taarika qabdi. Gidaajaan kun jegnatullee keessa jira, beekatu keessa jira, hayyuu keessa jira. Nama ammootiin hin cabsine. Nama ammootiin gosti biraa hin dhuunfanna jedhanii ummanni duraanii walan dhuunfatee of jalatti wal bulchuu barbaada akka gosa jaahiliyyummaa. Gidaajaan nama diddirraa nama jalatti hin bullu jettee sanirraa ganda Gidaajaa kana gaaf tokko jedhan maal jedhan sheeffaqootu dhufa jedhanii walitti qaban jedhan sheeffaqoon nama aalimaati. Sheeffaqoo diidaa irraa dhufa jedhanii halloo guusa walitti bayaa jedhan balbala Gidaajaa keessaa balbala halloo guusa jedhanii walitti bayaa sheeffaqoo dhufaa jira nabiyyi dhufaa jira jedhanii nabiyyi jedhanii sheeffaqoo diidaati. Nabiyyi dhufaa jira
walitti bayaa jedhanii lallaba jedhan. Uummanni hallooguu isa walitti bayee jedhan balbala gidaajaati. Eega walitti bayan nama beekamaa wayiitu jira qabeenyallee qaba. Gidaajaa keessaa hin sodaatama. Namni ammootiin isan daffaru qabeenyallee qaba jegnummallee qaba. Maqaan isaa Dambalii Dulleeti. Maarree Dambalii Dulleetti nuu beeksisaa haa dhufuu. Rasuula dhufaa jira, nabiyyi dhufaa jira, diida arraa jedha. Itti nuu himaa jedhanii nama qopheessanii nama saniin itti nuu dhaqaa jedhanii. Namni ammootiin nama godhatanii nam lamaan itti ergan. Maarree abboo dura waa'ee akiraa sitti himnaa hin didda. Naakirii munkar wayta siin jennu hin didda. Har'a ammoo wayta nu afaaniin siin jennu qabrii keessa waan akkanaatu jira siin jennu hin didda. Har'a rasuula dhufaa jira afaanuma keetiin irraa dhageettaa koottu jedhanii. Jennaan hayyee je'eet eeganaan jettan rasuuluma kana arga je'eet rasuula bira ammootiin harka qullaan dhufu mirgoo jabaa wayii qopheeffatee fe'atee dhufe jedhan. Wayta dhufu kana kinoo wayta nu siin jennu hin didda daawwaa nu isinitti goonu hin didda. Rasuulli nu jennullee isaanii kinoo diida irraa dhufanii afaan isaaniitiin sitti haa himanii waa'ee naakirii munkar jedhan. Jennaan waa'ee naakirii munkar kana irraa daawwaa itti godhaniit eeganaa meegaa fi isin gaafadhaa jedheen. Jennaan naakirii munkar jettan kun jedheen. Naakirii munkar jettan kun xiixaalamii burqaa. Xiixaalamii burqaa fi dallansuu dhoobboo hirriboo gayaa jedheen. Xiixaalamii burqaa jechuun nama beekama. Gaarararraa gaarara jedhanii gosa gaararaa irraa warra beekama. Nama qabeenya qabu isaan jala bulti. Gaarara isaan jala bulti. Nama gidaajaan dhuunfatuu barbaadu namni maqaa lamaa isinii ta'e kunni. Sababaa dambalii kana ofirraa deebisa. Jara lamaan keessa iyyuu bullee ofirraa deebifne. Xiixaalamii burqaa fi dallansuu dhoobboo hirriboo gayaa jedheen abboo dallansuu naakirii munkar. Yaa jara lamaanuu ofirraa deebisne jara lamaanuu keessa bullee akka barbaanne dubbanne. Nuwan dhuunfachuu dhufteetiniin dinnee kolonii jalaa jaratti hin bullu jenne. Dallansuu aarii jara lamaanii gahaa jeen naakirii munkarati jettu. Abboo akkasii miti. Naakirii munkar ammootiin namni nama dhufu malaayikaa. Taharraa ofirraa deebifte ati nama akka keetii ofirraa deebifta kun akka nama akka keetiitii miti. Jedhanii daawwaa itti godhan jedhe. Maarree eega akka itaate mirgoon fidee dhufe kunillee eega nabiyyii taatan kinoo gorraa shaahadaa na qabsiisaa jeen jedhe. Islaamummaa keessa seenna. Shaahadaa nu qabsiisaa jeen jedhe. Namni duraanii jegnummaallee qaba. Sabummaallee islaamummaallee wal jabeessa. Waa ammoo walitti seeneetiniin hanan walii kenna. Seenaa taarika hedduu jira maanguddoo lafa buleerraa waa baratanii gidaajaan taakkanaati gidaaja akkasii keessaa bahee sababaa nama tokko ammootiniin silaa jarri lamaan gaaroo raatuun dhuunfachuu barbaaddi gidaajaa. Sababaa qaallicha kanaa jegna qabeenyallee qaba ufitti hin dhiyeessu jedhan walasheellee ufitti hin dhiyeessu jedhan. Namni martuu gidaajaa tanaan dhuunfatuu barbaada jedhan gidaajaan garuu xiqqoo taate keessi isii gabbattuu jedhan hayyuu qabdi ofirraa dhoggiti. Achi keessaan baanee rabbi nu baasee nama biyya fayyadu rabbi nu haa godhu jedhaa dhaamsi kiyya dhumaa kana. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Amma gidaajaan balbalamee ka sheek. Gidaajaan gosa balbalaa gamgeet. Halluu guyso jedhan halluu guyso balbala. Addatti waa qabdi keessatti. Halluu ani nuti warra halluu irraa warra halluu irraa keessatti maal jedhamna warra halluu keessatti tuulii jedhamna tuulii nuti. Halluu guyso ammoo balbala isiiti. Gidaajaan mara walitti qabata gosa. Balbalti jaraa halluu guyso. Hallullee addatti waan qabattu qabdi guysollee addatti waan qabattu qabdi. Nu gara halluu keessaa tuulii jedhama. Sanii taarika namarraa barreessin ani hin taa'u nama taarika barreessu. Abbaan kiyya mataan isaa taarika qaba. Seenaa Oromoo keessaa taarika qaba. Nama Oromoo kanaaf ammootiin halkanii guyyaa osoo nyaatin osoo dhugin yaa karaa fe'atee rabbiin isaanii haa araaramu. Bakka isaan itti du'an hin beeknu gariin nama gaara gadiiditti du'an nuun jedhanii jaratti masantu nurraa ajjeese ani hin beeku osoo diimaa gurraacha isaanii osoo natti dhufaniyyuu garuu waa dhiifatanii deeman.
ilma dhiifatan baga dhiifatan adada isaa yaadadhu yaa rabbi araaramiif jedha. Sheeyini ammoo Shee Hamiidoo jedhaman dhiyootan hamrii ta'anii waggaa lammeessoo har'aa kitaaba abbaa kiyyaa muktasara fiqii isaan bira jira isaanirraa qara'anii kitaaba abbeetiiti yoo jabeessinaan jedhanii na kennan kitaaba abbee fiqii qara'anii na bira jira jedhanii natti kenna waggaa lammeessoo har'aa du'e. Isaan illee taarika qabanii oromummaa illee taarika qabanii islaamummaa keessatti illee taarika qabanii jeegna. Abbaan kiyya maqaan Umar jedhama. Warra iddirii kana jedhanii warra iddirii kanarra